Akkaman fahmi faham wallah. Akkasi qaamee ammaan tana immoo tan waan kana nyaachisaan beeku mana kana keessa qoonqoo nyaachuun geenye immoo naannanii fi harma malee. Alhamdulillah rabbiin jechuun guddoo uumaa rabbisee taa'an hundaa jechuun matamatti rabbisee taa'an amma isa obboleeyyan keetiin fa'i wanta obboleessa yoo guddate ati. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya qaqqaarii fi gaarii namaa baga nuuf jiraattan nuuf jiraadha waggaa huma caalaa isiniin jiraadha obboleeyyan kiyya. Maaliin dhufte jechuun keessaa hin oolamu ani harta kaas gaddaan qaba dabii waan gammachuun qaba joo hin qabu ammoo waan takka takka fakkeenyaaf piraangii ilmi namaa tokko piraangiin gara kusutuma yoo obsan argatan hundumaa jarjarriin fitu bara homaa obsime waa obsuun gaarumaa addunyaa guutuu dalaguu jira piraangiin dalagaadha ni beektan jeeti jaalladha piraangiin tun dalagaadha fakkeenyaaf dalagaadha inamu akkasii qaba piraangii namu wal godhaa anillee ni godha ammoo haa taatu piraangiin maal si taatee jaa piraankiin namni takkaan dalagin dalagajeetiin piraankiin illee mana neetu dalagee sagalee akkasitti ol baay'ee dubbaduu hin qabu. Piraankii tana fakkeenyaaf ani kuni akka nama takkaatti nama hedduutti ergee piraankii dhahuun dalaginee nama hedduutti ergeetiin hoddee biijeenee jechuun nama san hunda namni tokko fakkeenyaaf ni beektaa naawu himattee nama hedduutti fakkeenyaaf naas himattee eegee himattee yoo mana deebitee maali piraankii dhahuun kuni dhugaan taane obboleeyyan kiyya dhugaan taane garuu silaa dhugaa dubbanne nuti kun nama waa hunda waliin qabu dhugaa dubbanne isiillee yoo dhageessillee yaa haadha hamdii ani dhugaanis jaalladha beektaas garuu piraankii wanni zaleeni tun sii galee piraankiidhaa piraankii dalaguudhaaf piraankii si aarsitee akkanatti fakkeenyaaf waa meeqa mana deemuu diddee namni si gorsu jira si kadhatu jira maali taraan ittiin eegaa fakkeenyaaf ani piraankii kaasa namni akka piraankii dalagu ni beekta piraankiin si aarsitee akkasitti wanni akkasitti aartuuf maali tanii siin jiru haa ta'u duuba maallaqa fudhattee waan deemire eega isaatti mucaa dhiistee mucaa isii waliin fudhattee ni beektu waa hunda alhamdulillahi nuti ni beektu waa hundaas garuu deebitee maallaqa fudhattee waan deemire eegaa fakkeenyaaf mucaas fudhattee maallaqa fudhattee waan deemin garuu faamiin mucaa irra geessitee fakkeenyaaf waa faamiin alhamdulillah mucaa kana faamiin waan hin guddisuun hin qabu jechuudha moo yookaan immoo an fudhatti geetii yaade ati yaada kee duraan fudhatti geettee quba qabda moo goon waliin keenyas ni beekta an garuu wanni dhiibde yaa wantoota xiyyaa ilmi namaa tokko gisee jaarsa galtii yoo wal jaalatanii dhugaan isii nama dhageeffadha ani eegaan isii hojii dhufe jechuudha alhamdulillah riskiilee akkasuma riskii jechuudha riskii barakaa rabbi nuuf haa godhu riskii akkasuma hirkachaa jira ammoo fakkeenyaaf gufuun walitti taanee piraankiidhaaf gufuu walitti taanee qaalii walii godhutuun akka piraankii adanii beektan fakkeenyaaf ilmoon nu darbitee deemtee waan akkanaa dalaguun dasna jiru akka mataa yaadiif naanneesii fakkeenyaaf namni haqa walii qabuu qaba ani niin jaalladha uumaa niin jaalladha jechuudha dhugaa dubbanne dhugaa niin jaalladha ammoo jaalalli isii qabu tana namni kun waa meeqa walii qabnaa ara lakkee yoo waan fedhe dalagee dhugaa dubbanne dhageeffadha akka nama takkaatti namni obseeti akkamni fakkeenyaaf ilmoo sanas isiitti rakkatee namni dhugaa dubbanne namni itti rakkatee itti kasi galtee isin geesse eenyu isiidha isin galee isiidha waa meeqa jechuun nuti bu'aa wamii keessa dabarsinee as geenye eegas geenye gufuumaa walitti taana maaliif gufuu walitti taana gufuu walitti maaliif gaariidha piraankii walitti dalagatuni piraankii kanaati ni beekta piraankii tanaaf keefumaan fakkeenyaaf uummattuu himtee namni fakkeenyaaf ilmi namaa haasidaa jira kan nama waliif galchuu jira kan nama adda baasuu jira ni beekta kana waan beektu oofii sanallee ilaaltille jaa dursata xiyyaa ilmi namaa tokko ani immoo viidumaan dalageefsanuu namni tokko piraankiin biyya jaan kana wanni kun waan hin ta'in taatu yaamtu jechuudha inni beekti fakkeenyaaf piraankii irratti dalagaa turre soomala keessa piraankii irratti dalagaa turte garuu piraankii saniin qilleensa irratti akkasitti nama odeessitee
deemtee nama meeqa deemtee akka kiyyaatti garuu dosan hin jenne yaaboo ani waan hin jiru waan ijoollee hin qabu ammoo micaas fudhu garuu akka micaa guddifadhus ni beektaas si galee yoo immoo kabajaa barbaaddee kabajaadhaan jechuun mana kee deebii yoo ammoo san hin ta'in micaan kun haadhaan tola ilmoon harma luyitii dheengadda harma jechuun immoo akka harma luyitii ni beekta micaa kan harma luyisiifta micaan kun daa'ima dheengadda waan baatee ni beekta sanuu ta'u garuu ammaa namni kun fakkiyaaf maan nuun jaa jedhiin si gorsee maan nuun jaa namni yoo dubbootanaa jedhan dhamta kan si gorsee sa haradhe waliin tumne isin xumine wanummaa manaasi oofi maali piraankiidhaaf fakkeenyaaf yoo inni raajiin maan hin jeen anaas raadii yoo haara qabaatte inni raadiin mislaalaan gadi dasna jaa tureen ana choota nuuni deemee gaafatti fayyitee gaafatti qabbalu idiin deebi'aa jechuudha saniifuu haara buufadhuu sin jaa yoo immoo sin qocceen waan si qoccu ni beektaatu ibsutu jedhe geeffadha dhugaa dubbanne alhamdulillah namni tokko rizqii sirra buumaan namaa kanna ilaal rabbuma rizqii sirra namaa kannu rabbuma garuu alhamdulillah ammoo yaa rabbi nu nyaakisinu waan guddaadha waan ilaaluu qabdan yaa rabbi waan kana nu nyaakisi rizqii sana nu nyaakisi jettee jechuudha warfees rizqii dalaguu malee in khasaaraa agarreen waan isin illee guddatta ammoo namni gadi wal fadhu rakkoon fakkeenyaaf ammoo an piraankii tanaaf yaada namu uummatee yaadan taane uumoo osoo hin taane waan kana fakkeenyaaf dhalaan obboleeyyii teenya hamtuu namni irra dalagu hin jiru ammoo namni fakkeenyaaf waan kana akkasiin piraankii taate akkana jeetiin dubbadhee takkasii isin hin jaabbaleen kiyya tanuma keessa amma mee akkam bodheetiin akkamitti akka galchuu na dhibdee fakkeenyaaf ilmoo na dhiiftus ani ilmoo dhiisee darbitus alhamdulillah wallahi ni guddifadha kan guddifadhu abdiin firaa qaba kan guddifadhu jechuudha ilmootiyyaa itti laffee akkaan fedhe tanaanis yoo dalagu baadhee isa jechuudha fadhu dalaga ammaa jechuudha dalaga maallaqa namaa kanneen biyyattiin galcheessi agarsiisa isheen akkasii dhiiftee himtee miree an ammoo biyyattiin galchee ilmoota naa ishee agarsiisu ta'a garuu alhamdulillah ammoo gufuu walitti taanee biyyeeta akka nama jettee lafa ol kaatee jechuudha baleen gadi geeffadhu nama akka nama jeegisee lafa ol kee yookaan ammoo guddinaa garagaltee gufuu nama dhufa garuu alhamdulillah wanni hin godhu jirtu alhamdulillah ammoo namni uuma fudhee yoo taate lakkii pirankii waan kun pirankii ni beekti siilleen fakkeenyaaf pirankiin naaf waan nama haariyaatii miti nama beeku yoo gaa duraan shakkii jiraatte malee tanuma keessa waan namni qe'ee tokko wayii keessa jira dachaasis ammoo waan keessa jira maaliif jettanii micoon tokko fakkeenyaaf gaa pirankiin dagale keessumaa namannee jechuudha namannee bara pirankii qotanaa namni sirriitti amanii hin jiru namoo hin qixxuma beekaa pirankii dalaganii waan kana dalaganii malee namni amanii hin jiru dhugaa dubbanne akkasitti yaadina ani fakkeenyaaf namni yoo gochuu yoo kan ilaaltee ijoollee fakkaadde yookaan immoo wanta fakkaadde sammuun na yaaddi isin galee bileen garuu pirankii tana waan namni hin dalagin waan namni dalagaa walirra waan namni hin dalagin dalaguun qabaa jeete kan hin karoora kanatti yaadee dalagee tanarraa immoo qaamni maal jeetiin waan akka jeegisiniif hin qabu ammi an akkam haa godhuun jaabeen bakkee akkam wayii naa gattan mucaa kana galchuu naa wayyamoo tanuma keessa namni biyyatti deemu namni yaman keessa jirtan adaraa namni tokko ilmoon biyyatti ilmoo guddatti biyyattiin erga khalaas waa hundaafuu adaraa na boqa baadhaadhaa na dubbisaa ilmi namaa tokko yoo fakkeenyaaf akka ta'uu hin qabne dirqamaanis akkaan godhuu hin qabu dalagaadhaan inni dalagaas na beeytanii dalagaa tana bakkee mucaan isa kaaya kan deemu na rakkisaa jira egaa mucaan isaan kaaya ammoo akkaan godhumee isinillee manaadhaa waan galchuu yoo immoo warri isii beeytan wanni danyeetu jira raskee jedha jechuun warri kabajaa wal qabnu obboleen kiyya yoo isin dhageesse namni kun waa meeqa jechuun waa meeqa waliin qabnaa waa meeqa waliin dabarsinee saniifuu yaada kan jechuun itti yaaddee lakkii wanni karaa kun gaarii miti jettee isiilee akkasuma fudhattu jechuun namni gorsisii fudhattu gorsaan isiniin jaabbaleen kiyya haa ta'u ammoo an akkamiin ta'a mataan hedduun hojjetamaa jira warreen fakkeenyaaf maaliif akkana sirbaatee kan gettaan argatanii
ani duran maallaqa kanaa quban qabu maallaqa kana fakkeenyaaf bakka isin keeyse eegala nagaree malee irraa quban qabu maallaqa kana isin eegalee an fudhatte ittiin quba qabagaa dhiiroo akkamiin ta'a namni waliin nama fakkeenyaaf baramni tokko bara namni anisii waan hin jaalladhuuf maallaqa hin jaalladhu sii galee eegala maallaqa kana bakka isin keeyse maallaqa kana itti duraan kaawwateen baay'ee namni hojii jiru fakkeenyaaf maallaqa hundi kolfiidhaan keenyaa miree kolfii heetu waloftee keessa miti ammoo bakka isin keessan waliin waa osoo beenuuti itti bakkiree yaadne fakkeenyaaf antasiisan isaan argachuu malee eegalaan itti yaade waan kana maallaqa manaa sa'iisiin adduun namni tokko ni beektaa maallaqa jedhi yaadama liqqeesseef illee jechuudha nama harkatti illee uffatu liqqeesseef achi booda jechuudha namni haalli fadhu bakka dalagaa fadhu bakka qabaa kaayatiin dalagaa ittiin dalagee midhaan ni muddifadha. Takkasiitii yaadamdi ammoo taniin siidhamu. Jecha nama bira osoo hin taane na adiituun gaafa kaanis ni beekta akka itti walitti deebiles ni beekta. Ilmoon tun riskiidha yaabbileetii jechuudha. Riskiidha ilmoon tuni saniifuu ilmoo matii tanaafuu namni jechuun jeetii ciniinnatee ilmoo tana dhale si yoo dhugaa dubbanne. Akkasiin sinjaa ammoo itti yaadi wanti kun maal na feesisa jahiitii itti yaadi akkasitti mana kana deebiin sinjaa abbileetiyyaa yaada mana kiyyaa mana kana deebii jireenya hojii dabarsee ni beekta akkana hundas ni beekta waa hundas ni beekta namni hankuma jaalatee jirtu irraa kan namni guutuu nama akkasitti erginarraa murattee waan akkanaa daleedu sin seenee saniifuu narraa murachuu osoo hin taane lakkii biraankiidha wanni kun jeeyitii akka ni beeytaas biraankii namarra daleedes beeytaa saniifuu rabbi irraa sodaattee sinjaa jechuudha tana duraas waamee akkaas waa jiru quba qabda namni kun biraankiidha bireetii dhiifama jee jechuudha sakadhachuu jiru si biratti illee dhufee viidiyoon illee akkasitti jechuudha kan sakadhachuu jiru ni beeytaa saniifuu jechuudha yoo rabbi irraa sodaatte lakki ilmoon tun tiyyaa waamee kan irra dhabe jettee ilmoo yeesanatti deemuu qabdaa sinjaa dubbiilee si dheeradee obboleeyyan kiyyaa ani wanni garaana nyaate fakkii asalaa biraan qosuma dalagu baadhee jeetiin fitti aaree maaliif jettanii garuu ilmi namaa tokko ni beektan fakkii ni beektan jeetii yaada warreen jechuu warreen yuutuubara daleetan ni beektan maaliif jettanii biraan qilxuuf kee amma dalagaadha namni tokko fakkeenyaaf waan takka wada daleete wanna kana bu'uumara harkachuudhaaf yookaan immoo yuutuubiin akka bu'aa taate yookaan akka dalagaa taate warreen beeyin illee yuutuubiin abbaa fedhe jaalatanii jibbitanii dalagaa yuutuubiin dalagaa fakkeenyaaf udaan arabaatu numa dhiina udaan arabaati dhiinee jireenya jiraachuuttuma jirra bareedan kiyyaa ammoo yuutuubii kana dalagannee jechuun waan akka diraamaa waan akka piraankii waan akka kanaa irra daleeynee jechuun akka guddannuu fi waan kana daleeyne malee akka itti aarree bultii nuuf facaafamtuuf hin daleeynu beekaa. Egaa fakkeenyaaf waan bultiitii yoo taate ni dhiisa mataa fayyaa dhugaan asii deemaa dhaggeeffadha. Piraankii kanaa nama fadhuuti piraankii kanaa dhiisuu waan hangattee deemtee kanatti jechuun lubbuu si naafituu miti jechuun piraankii kanaa nama fadhu piraankii kanaan dalagin yoo hangatte mushkilaan qabu hin dalagu walaasanis. Egaa waan ta'eef wani raggattee wani kana honnaan ta'ee dhiisi naan jechuu qabdi malee ilmoo irra darbitee hanqara nu guutuu namni meeqa itti ergee namni meeqa kadha jiru kana akkana godhuun gaarii yoo taate obboleen kiyya boodana arrabsitan gowwaa jettanii warri na arrabsitan ani siin jaaladha waa wajji walii qabnus jechuudha ani achi takkaas hin balleessu jaalala achi takkaas hin balleessu maallaqa sii kana fuudheetiin jechuudha maallaqa waliin qabnu kana fuudhee kaa'ee obboleetii hin balleessu oottu waa meeqa wajjin qabnaa jireenya meeqa dabarsine alhamdulillah sanumaa namni hanga keenya kanaa hojii harkattu hin jirre ni jira jireetiin itti dubbadhee dadhabee garuu immoo ana mallee amaanaatitti hin balleessu namni tokko qabu wanni kun fakkeenyaaf sirriitti ilaalaadha. Warri sirriitti fakkeenyaaf sirriitti fahamtanii ammoo yaani fakkeenyaaf wajjin dalaganne naafisiin jechuudha. Riskii waliin qabnu waan waliin qabnu ammallee fakkeenyaaf isiin waan kana naa kan waan kiyyoo naa gattees wal keessatti qabna. Fakkeenyaaf wanti kun ni ilaaltanii wal keessatti qabna fuudhee kasiitillee kannee fi fayyadee kanaaf garuu immoo san hundarraa isiin hin jaalladha akka itti fagaadhu hin barbaadu. Yoo immoo san diddee immoo kana hunda fuudhee kannee fi
jechuudha. Kan hunda fuudhee kannee fi anilleen jechuudha. Kan hunda fuudhee kannee fi ittiin mucaa galchuu. Ittiin mucaa firaa galchinaan achi booda fuudhee sirattuu fuudhee arabaa jechuun dhiquu ni beekna. Dhiinneetii nadaafaa dhanii jiraan sirattuu rabbiin guddoo nu kenna insha Allah akka rabbiin kennuus abdii irraa qabna. Rabbii kee kadhattee rabbii keetti amannaan rabbii siif kenna. Yeroo immoo piraankiin dalageef yoo kun akka dhufte yaa rabbi soo biraa dhufte jeetii yaada waan hin godhus hin qabu ammoo gaafa rakkatte waan rakkatte hootuna gaafa dhukkanuma takkaattiin siin jaa ammoo mucaan kun keetii irratti waa meeqa dhabdee jechuudha irratti waa meeqa taate irratti garaa gabuus teessee namni kun maal nuun jaa namnummaan kun maal nuun jaa jecha namaatis ilaalee lakkii warqaan tiyyatanii wajji dalagadhees ni jirti isa bira waa meeqaan qaba mai fakkii haa waayee dhiyuu diimtee miti karta kaanis bar dhugummaa yoo dubbanne kanaas jaalatte jeetumaan yaada amma warta kan yoo na jaalatte yoo namni meeqasitti ergee waa meeqa dubbakkitti hin jira namni meeqasitti ergee jechuudha obboleen kiyya namni meeqaan itti ergee jira nama meeqa didde ammoo viidiyoodhaan akka isaan kadhatu jiran jechuudha bira dheeyinee viidiyoodhaan isiniif himaa jechuudha waa hunda isin agarsiisaa yoo isin dhageessee isiillee viidiyoo jechuudha yuutuubiillee akka qabdi anammoo yuutuubii isiillee na bira jira yoo fedhe yuutuubii isiillee itti cufuun danda'a garuu itti dalagattu waan hin jiru hin qabu saniifuu tanaan daamaa fi obboleen kiyya isiillee du'aa nu godhaadhaa nuti fakkeenyaaf wanaan hin tolu waan isin himaa anillee hanqaan gammachuu qabu laalaa gaafaa isii jiru jireenya keelee hanqaan akka dabalaa deemu jira garuu alhamdulillah ammoo amma qalbiin hamileen nama caba ni beektan fakkeenyaaf nu jaartii qabu warri jaartii hojjetu ture yoo jaartii jalloo jechuun fakkeenyaaf jaartii kheyrii namaa hin qabne tan butuntuun taate malee jaartii riskii isii qabdu jaartii riskii waliin qabdan gonkumaa namni gadi hin dhiisu beekaa dhugaan isii himu wallaahi laazim jaartii riskii waliin qabdan jaartii jechuun mataa isii qabdee fakkeenyaaf nama agarsiisu godhin ta nama ol si gootu ani si sana caala hedduun jaaladhaan fakkeenyaaf dhugaan isii himu maaliif nama akka nan gootu yoo nama ol na goote malee dhugaa dubbanne namni kun beektaa nama riskii walii qabu jira takkasitti jaartii jalloo jechuun maaligaa butuntoota jaarsana yookaan ammoo tan qabsu rabbi sirraa qabuun isin jaa jaartii gurra si gootu ta fakkeenyaaf ati mana keessaa illee waan silaatiin beekne si bireekitee gootu takkasi rabbi isin haa kanuun isin jaa anillee immoo isin nama akkasiiti rabbiin addaa illee nuuf fageessin jeeti jaatanillee du'aa ittiin gordaa isin du'aa naa waan isin jaabbalee hin kiyya takkasiiti yaa manayyaa waan isin joon qabu waan dubbadhus daddabeetiin jiraatii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرزقنا دعاء نقودا أمايس وانا كنا يقولتني نحن جينا أمونا لنا لبسنا أرنين جالدا وهم بربادة مش أحيانين فرقنا مش أسيت اللي فوده جيسي في واسي اللي فوتو تيجو جيسو في الندا تكايا سنجاب بريين كيا السلام عليكم.